دوبا ما لباختي تخلفت غرواتنا خايتي من كيسر عتي سفاك بشو غرواتي تدكلون كلون كنا غربا سني تاكا جتون دغه سرتي خاسي دابي اكا يرتا ونافتوتي يسكن يتورمون ادي دبنا ادي دونا ادي نانا ادي فن يجزا اني كل في مناس لكمسو كل في برابه تكاتو فيتم منا برنو اما مو تكتو ما نفتو جولن بتشمنانين اكا انا كيسا بافت جي كبيفدي به مجال وني في بيج بت في الراين ورا يسمى نخي قيس النباتة عجائب ما جالبو كنا من الجماعة والبرا دمباني وني سجابة دو تران تنيسول تدوته ما نكنا قيس أو كديباني ما نكنا قيس أرولي أتيارا جارتي تيدي برول تنفني إيه وانا مالي ما تما تيدوده دوبا ما لباختي تخلفت غرواتنا خايتي من كيسر عتي سفاك بشو غرواتي تدكلون كلون غدا عدي شلاو شليلي والله إذا خناتو عربي تقوتون بدا غروات خاتي عتي سفاك غروات خايجة دون عنجتي أما ناقبو ينن مالك سيبا سيبتي راوانيتي دوبا ما لسي دامتي خاتي ما تشتي بيرتين قلي جالخو يومي خلفت غروات خايجة دور كاتي أنا وماكو من كبر nada gailan nuti oromon adi dubbanna adi dhuna adi nyaanna adi uffanna dhageesse artistiin keenya qabsaawaan abbaan keenya Adama Ormaaje nuti oromoodha hin qabnu maqaa biraa akkasi nuti oromoodha hin qabnu gonkumaa maqaa biraa ati maal abbaa keetitti kan uffata gurraacha adde shillaaw shillilii gadda isaanii wajjin naa qoddata mana kiyya keessa teessee sit amma naa galilaa jalaqo anduraa wayin akkana see dhiifama naa godhi ballee isaan tooti Oson beekin goote waan ta'eef umaatii miti kun dhifa maarraan si dabra silaa osoo beeytuu goote dhuguma naamani bultitee nyatara diigama malee uffata gurraacha uffattee naafiyatti gonkumaa wajjin hin jiraannu garuu waan oson beekin gooteef dhifama irra si dabra ta'e taana lammaffaa garuu akka ittiin deemine qofa firraa eegi yoo bultitee ni barbaaddate. Jaalakoo takkatanii si gaafadhu ni beekta adillee dubbachuun ni ta'a dhugaadha adillee uffachuun nu mata garuu immoo adii nyaachuuf yaaddi dhuguun kuni akkamitti taane. Laal kanaan booda wanni nyaannu hundinuu waan adii fi wanni dhunus adii ta'uu qaba beekadhu wanni nuti nyaannu kanaan booda qinxaa nyaanna qinxaan daqiiqaa adirraa waan tolfameef jecha adiidha saniifuu maqaa biraan qabu jechuu wanni nuti dhunus aannan qofa ta'uu qaba beekadhu waan adii bitadhe. Maal sedira jalaqo daqiiqaa namaa tana yeroon qinxaa dalagu inni leena dhiira dhugaadha garuu yaa ibidda gubbatti gubatee gurraattame hoo ni nyaannamu ofirraa darbina. Meetiitu namaati daqiiqaa san ibidda gubbatti isaa adii san gubii gurraattomseeti is ilaali yoon si mataa keetis ibidda gubbaa si kaayee si guggubee si gurraattomse masqala dabaabaayee si geessine arkuuf teessa. Jaalakoo saan deemu jirtiiti amma dubbiin isii kootu ofirraa rabna. No hirra fo'ansi wajjin hangaati huccuu gurraatii tana ofirraa baaftutti. Hayaa kootu ofirraa hin baasaati. Akka nagaa billaa aleeka jaartiin qaalii jaarsaa godhuun. Tole jaalakoo ifaa sanichi nurraa dhaamsiite khayrii barra godhiiti kootu rabna. No habiibtii maal taate eegaa adii dubbannee adii uffanna jenne gizaaraaf nus huccuu uffanna waan ta'eef ifaa kanaas dhaanfuun nurra hin jiru ifaan akkanumatti ifaa haa bulu jarattiin gadda keessa jirti ifaas gurraacha huccuu isaanitti gurraacha saniifuu nuti gammachuu teenya isaanitti agarsiisuuf gizaaraaf nullee ifuma keessa rafu qabnaa siin jee durillee osoo hin beekin dukkana isaanii keessa wajjin rafuu turre kanaafuu ifaa dhaanfuun nun barbaachisu akkanumatti ifaa keessa rafnaa siin jaa fitadheen. Maal ajamtee gara biiroo keenyatti dhufte dubbadhu. Maal seete inspektar namaatitu saayikila kiyya na jala haate saayikilaan ani ittiin deemee yeroo boqonnaa kiyyaa ittiin dabarsu. Duuba namni abaluutu na jalaa fuudhe jettee shakkitu ni jira. Inni jira inspektar gandoo ollaa keenyaa tokko hammanni waliin nu maxxansi tokkoon shakku jira akka isaan na jalaa fuudhan. Ati maalirra dhaabbattetti shakkuu dandeesse sababa gahaa ni qabdaa? Inspektar maal seete wanni nan isaan irra dhaabbadhee shakkuu danda'e manni keenyas waliin nu maxxansidha walitti aana waan ta'eef haala kan keessa jaartii mana gurbaa sanii taakkas jettuun dhagge
sirriitti kaasii dhaabi akka irra taa'uudhaaf ta'utti isii kana jettuun dhagee halkan keessa. Si booda abbaan manaatti isaa akkana juuniin dhagee dafii kottu irra taa'e osoo inni si jalaa hin ciifne. Yeroo kana ati manaatis deebisee suuta jedhii dhiibi akkaan si jalaa hin miidhamnetti isii kana jettuun hin dhagee. Kanaafuu inspektar saayikila keeyyana jalaa hatanii mana keessa dhokofataniiti halkan walakkaa kaanii itti shaakaluu jiran jechuudha. Gurba, isaa si dhukkubaa eegama kan jirufte. Doktor, anaa miti mucaa kiyya tokkootu qulfii manaa liqimse sanis bira fide malee. Eega qulfii liqimse hangam takka ture? Doktor, eega liqimse ammaa guyyaa 10 ta'a. Ati dila kana sostiftee maaliif fidda ammaan tana? Yaa doktor, yigizaa inni qulfii manaa san liqimsu qulfii biraa batakkaa tofetan manaan banannu. Amma immoo takkittumaa naftee ijoolleen bachiifnaaniin akka tana keessaa baafte jee qabee fide.